Ashama akkam jirtu hordoftoonni qiddoo yuutiif marti keessan siniin jechaa diraamaa haaraa ta'e tokko Abrahaam irratti eegalameetu jira jechuudha. Isa kanas qindeessitoonni diraamichaa Buraa fi Abeel jechuudha. Kaleessa argitaniittu akkatti boochee utaaltee baatee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo dhukkubsattee hospitaala seentee hospitaala kan geesse immoo Abeel jechuudha. Ishiin firan qabdu lammiin qabdu eessuma haadha obboleessa hin qabdu jechuudha. Mitiire eenyu Hermeellaan jechuudha. Qobinnatiitti itti dhaga'ame qobaashiitidha. Hiriyaan hin jiru, lammiin hin jiru. Eenyu kan sin gowwoomsitan? Eenyu? Abrahaam jechuudha. Yaanni Hermeellaasiif hin galle giraasi gabba'ee jiraas rakkisee Singalle nu gowwoomsitamu of gowwoomsita jireenya kee irratti xibbee taphachaa jirta ati sittani ma jechuudha. Innaa egaayii gaafa isaan balbala saaqqatanii dhufanii ishiin ceeftee jirti jechuudha. Eessa ceeftee jirti? Hoteela. Qoy fakkeenyaaf jechuudha intalli kunii atoo haadha manaa keetu maatii ishii biratti da'ee jira akkabaabii sanaa hoteelaa kireeffattee jiraachaa jirta haadha kee fi abbaa kee irraa baqattee jechuudha. Ishii sin jenna. Ishiin kunoo maal barbaada hoteela si wajjin hojiin ishee Finfinneedha maal hojjechi kireeffattee teessi. Isa biraan immoo jechuudha. Maal jechuudha nakkanaa? Safuu dhaabboo isa iyyuu jechuudha icciitii isaaniillee dhokatan kaameeraa baatanii gottotanii yaa'u jechuudha. Isa iyyuu kaakawwee hojjetee fi ajaa'iba dinqiidha dhugaa rabbii. Dhugaa hin gurshite hin laattee fi diraamaatu gaa'ela keessan irratti hojjetamaa jira. Ati sirratti damadamamteera. In fayyine ittiin karaa si argattu falatu barbaadamaa jira. Kaleessa ishiitu sin fedhu sin barbaadu. Ati gammadii jiraadhu sin jedhe. Har'as immoo ishiitu dhukkubsachaa jira. Sababni maali? Icciitiin kun maali? Akkamittiin akkana ta'uu danda'a jedhiiti sammuu kee keessa galchi yaadi Abrahaam. Ani kan hin jedhu jechuudha. Kaleessas har'as ilaalaa. Ruutaa bira hin dhanne jechuudha. Ilaalame dhugaa rabbii. Anaan dhugaa rabbii anaan kana ilaalu jechuudha. Keessuma kootu nama daa. Keessuma koo. Ndee. Achitti naa gursha. Maa of miita. Ati taphattuu turte. Ati kolfituu turte. Hermeellaa kaleessaa barbaanne. Ishii nama taphachiiftu. Ati yeroo gadda kootiin afaana taate. Eesh hin dhufe. Gaafa isaan argitu hin hammatte. Harka isaa tuttuutte kana teeraa isaa fuunfachuu jalqabde argitaniitu iddoo kana teeraa sanatti annan kolfe kana teeraa maaliif fuunfatte sababiinoo nagumamu yaa waaqa koo nagumamu waan dubbatan nama wallaalchisa dhugaa rabbii nagum fuunfatti mooqaa kana teeraa moo simmeetaawii keessa keetii himiin rakkisee wanta nu naan galleetu jira keessa jiru nutti minan keessa kuusa jiru eenyemu. Nan fayyadu ati gara kootti waan hin deebineefi. Si'in argachuu waan hin dandeenyeef ati na biraan taatu waan ta'eefi. Ani jirame hin duuneem akka waan duuneetti maaf yaadda. Buruuq ati waan beektu qabda. Iyyuu ati waan beektu qabda. Anoo beeku maalan godha anoo dhibbadhee cannaqamee. Hin cannaqamtee anaa cannaqu. Maalum gootu. Amma mee jechuudha dargaggoota wanta isinitti miidhamaa jirtan tokko yoo jiraate sin doolara rakkaa'u malee jechuudha gadi jettanii fuula rabbii yaadachuun araara kadhachuun hin jiru. Kanarraatiin kan ka'e jechuudha guyyaa akkasitti waan barbaadda wal gootanii diraamaa maalii keessatti wal gootanii galtanii ciccistu jechuudha. Isa gochaa olleef araara osoo hin jedhin jechuudha. Sanarraatii kan ka'e kinoo mucaan kee achi gaalli kee achi namittiin asii yoo ati na bira jiraatte hin jiraadha. Nyaatti ol deebisa jechuudha. Yeroo kana immoo buruu kan maal jedhaa coggaarraadha. Maal godhuree isaan shintifeetitti bishaan baatee jala kaata jechuudha Abrahaam. Inni xaaf moo
haadhi qattu shumti kun maal salphaajiin ani yoo doon abbaa faadha ta'e nanidha kanaan nanidha bakka akkatti dhaabadhee ilaaluu danda'an nuti akkatti gubannaa kun akkatti bakka nu gaddisiisu haallisaa jechuudha iddootti nu aarsu qaba iddootti nu gaddisiisu qaba maatumti obboloonnumti akkamitti faajajanii akkatti ilaalume hoo ittuma siqanii ammamees ilaalame nama waa'ee Abrahaam dubbatu nama hojiitti hojjetu warreen dargaggoota hiriyoota makka isaati malee maatii keessaa baa nama waa'ee isaanii warri dubbatan jiru dhiisaniiru jechuudha dhiisaniiru akka barbaadeetu wajjin cimalallaqaa jira jechuudha ergasii immoo jechuudha mana kimii dhaquu qabdi ilaalamuu qabdi ati wajjin deemtee ilaalamuu qabdi abeelii geesseera garuu immoo jedhaniis waaqabaa turan ishiin immoo dhaqu mana kimii dhaqeen dhufee atin deemtare yoo ati na bira taate ani omaa hin ta'u nan dhukkubu nan waraanu nan ciniinu daawwaan koosii kootuuti adduma nan ciisu kana na jala ciisii bakka eshi sigateen deemu si biran jira maalin godhaa cannaqamee gubadde achi arrafachuu qabdi ciisuu qabdi gombosachuu qabdi laafteetti ciibsan obbo fakkoon achi booddee ofitti qabanii harka isaanii kana susukkuumuu fufuunfachuu keessa galfachuu amma ergatii naammattee ergensitti jedhee fayyeeraa nagaa kootii nagaa achi booddee egaa iyyuun Imbocoqa girgiddaa as qabee burcuqa achi qabee bocoqa kaameraa imaaniin immoo Abeel jechuudha Abeel baay'ee sukkuumte baay'ee irra ciifte dhiiruu ruutaa isaati ruubiidhuma ruutaan taatu ermeellaan sinitti nima ruubiidhuma ruutaan taatu ermeellaan qacca abbaashi jabdu abbaashi qunqunee abbaashi ungootoodhuma biyya keenya tokko jira quqqummeedhuun beektuu laga keessaa naa ga'e jechuudha na bakka jechuun qililli jetteetu inni kan jofok jedhame dira keessaa ishiin qucuccatte bareeddee dhimmi oofti isa dhugaan siniin jedhe nyaattanii beektuu ijoolleen baadiyyaa koo amma garuu ciramee hin jiru malee jechuudha caakkaan bakka walitti qabannee quqqummeena ruutaa jechuun quqummee yaadduu beektuu jabduu kana dinnicha fuutee maal gootame kana luqqeettuun kan dhiita'e miila shargdaa hedduu miti lakkuu qaba isa dhugaan siniin jedhe kun jibichi jechuudha bakka dhiiruma namaa jaalatee jechuudha dhiiruma namaatu taalaa umurii isaa fixaa amma immoo umuriin walitti dhuftan Abrahaam akka daa'imadha kunimee haadha ijoollee afurii fakkaatti hin sobdee akka barbaadde sila xibsii waan argite nyaattuuf malee jechuudha birricha yeessaa fidde akka isheen ittiin nyaattu maaltu beeka yeessaa fidde ittiin nyaatta dhugaan siin jedhamu ati nagaadhaan miti kan gaa'ela namaa barbaadu ati nagaadhaan miti kan gaa'ela namaa irratti utaalaa jirtu ishii sanaan boochisaa ofii keetti gammadaa kan jiraachuuf hawwii qabaatte akkasuma jechuudha maali ma edda immoo dhiira barbaadde kaleessa maa fidde gaa'ela kee edda akkatti gubatte waynee utuu qaaraan jechuudha mana keenya keessatti qaaraa arusee kan jedhamtu sun hin bitamte intalli madaamii ko baay'ee jaalatti isa ture sitti sukkuumanii jechuudha ittiin suguggubanii si wawwaxalanii maqaa jaalala Abrahaam akkatti hin dhoofne gochuu ture maal goota reeboo koo shururu rafii jedhiin ofirra rafisikaa harka isaa argitanii akkatti nachi qabee girgidda terkisah jira dalam tent. Ya Abrahaam ya carrak. Dubartoonni baay'een dhufaniiru garuu kan Hermeellaarratti kan akka Hermeellaatti sirratti hojjete tibbaa sirratti taphatee hin jiru obsasiifa hin dandeetti har'a biraan deemeen bira buli fakkaa bira buli jalas buli
Oma gochuu hin danda'amu. Rootta akkana turame isinitti himteetti waan siree irratti nu argite sitti fakkaate ati jennaani mini taawwaqa sin jette wayna akmatti ishiin dubbii beektume mini taawwaqa issuun biyoon jette kana jechuun ishii maal beekama isaas yoo ta'e jette innaa dhugum jette mucayyoo innaa jechuudha dhalagee dhaltee lafa keessatti sana waan ati barsiistu waan ati tolkeesseef abeeku waaqayyoo ati jaalattee ta'uu mala jaalattee dhisuus malu hin beekne nuti anaaf hordoftoonni kee subscribe like naa godhaa jechuun jaaladha. Aymisu baay'een sin jaaladha naaf eebbifama shalom.